keenya irratti deebi'ee hajaaramu akkiitti warra filmaa wajjin jiraatamu onni dhiiraaf dubartii addaan nuuf baafamu manni keenyaaf shari'aa mee walitti araaramu deebi'amee halaalamu dubbiin kun yaa ikhwaani nu agarsiisa fedhiini. Bultii jaaramee jirus kottaa deebifnee jaarraa bakka hayaan islaamaa itti makee karaarraa hayaata bakkee gamee kan addunyaa garaarraa yaa obboleettii yaa asnaa gannitumaa yaa dubartii islaamaa beeksa jirraarraa yaa kan jecha maal jetta waan kanarraa mu'minaaf waliin guddina keessatti wal jaarraa. Beekun kee dirqama ilmaan kan kee kananii faaya jireenya namaa karaa haati ganamaa kaayyatti irra bordeema yoos badhaafam taqiyaamaa rabbii seefe tolchinaani islaamummaani babaanaan nu agarsiisa fedhiini dhaamsi warra waa'ee guddisa ilmaanii keessa bakka kana keessatti dubartiitu murteessa. Kanaafan deddeebi'ee dubbii koo achinaan.